gartee ofirratti hin gubina sinii galee akkas namni moo waa rabbii si bira kaahee waa jiruu kee fooyyeffattee jettee addunyaan silas yoomillee hin quufamtu gara biyya keetii gali waajiba tokko horadhu akaraa kee wajjin kassabadhu maaliif jennaani jiruun biyya duniyaa kuni gabaabduudha amata meeqa kassabdee kaatee yoo akka carraa galtee gartee akkuma galtee rabbii biyya gartee akaraa si oofe addunyaa sanatti hin fayyadamne jechuudha nama meeqaatama jira waggaa meeqa dalagee mana bitee makiinaa bitee ka Finfinnee irraatuu gara biyyaa gartee eemaluu makiinaa ittiin gargalee qabeenyaa waggaa gartee siin meeqa siin daladde sana barsii dabarse gartee hedduudha jechuudha. Eenyullee gartee waan kassabe kana nyaatee hin fixu. Abbaan fedhe waan qabu dargaan rakkattuun illee rakkattuun namni rakkattuun isin rakkattuudha jettan wallaahi gaafa siin duutu kiisha siitii wama fuudhama maal jettee naan jedha. Namni yoo akkam rakkate illee waan qabu nyaatee hin fixu waan ta'eedhaafi jiruu keessan sisirreeffatanii jennaan gara biyya keessanii galtanii ilmoo tokko lama horattanii yoo rabbi ilmoo keessan sana nama diinii isinii godhe gaafa duutan isin fayyaddi qabeenyaan immoo namni duunaan nama fayyadu ijoollee keenya baay'ee biyya hambaa kana hin baay'isina mana tokko ijaarrattanii waan gartee maallaqa harkatti qabattan yoo qabaattan sirriitti gartanii galtanii waan ta'e sirreeffatanii jiruu gaarii jiraattanii waa hundarra immoo ibaadaa keessanii rabbii keessanii yoo jabeeffatan hedduu gaariidha biyya hambaa turtanii of hin miidhinaa ilmoo tokko lama dahuu of hin kuutinaa jajjabaadhaa rabbisnaa jajjabeessuu urjoowwan kiyyaa addunyaa yoo hanga umrii keetii jechuudha kassabde illee wallaahi quufuu hin dandeessu. Abbaa qabeenyaa addunyaa darajaa tokkoffaa lammaffaa irra walii jiran sun wal dogoggoruu jiran wal gartee dorgomuu jiran jechuu kooti. Addunyaa kanarratti abbaan qabeenyaa tokkoffaaf lammaffaa qaba bar tokkoffaaf lammaffaan suni wal dorgomuu jirti qabeenyaan immoo kuttuudha hin quufne immoo guyyaa rabbii keessaa sii fuudhu immoo hin beektu. Kanaafuu akkuma gamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam afaan ilmaan adam waa takka hin guutu jedhe illa turaabu biyyoo malee warqii lama yookaan wadiqiyaan lama jabala lama gidduu tuulaga ta'ee yaahee jedhee suusa dafanaa guuttee jedha boo hin quufu baara maal malee jedhe illa turaabu biyyoo isii dhunnuma gartee sadii sana malee isiitu gartee afaan isaa guutti jedhe. Kanaafuu ijoollee keenya wannan jechuu barbaade warri gartee rabbiin jiru isinitti sisirreessee mana gaarii ijaarrattanii jettanii kan waajiba qabatan waajiba keessanitti galaa wama gartee argattan rabbiin barakaa guddaa keessa isinii haa kaa'u. Kan immoo waajiba immoo hin arganne immoo rabbii waajiba barakaa rabbiin isinii haa kennu. Rabbiin jiruu bareedduu isin haa ijaaruu isinillee haa jiraachisu. Kanaafuu gartee obboleewwan keenya itti yaadaa isii kana waa'ee jireenya keessanii itti yaadaa. Umriin gartee shamarrootaa yeroo gabaabaadha. Yeroo gabaabaa jiraattee sana booda ilmoo dhabuu dandeessi. Ammoo dhiirrillee yeroo dheeraadhaaf ilmoo argachuu ni danda'a keessan umriin gartee keessan gabaabaadha. Yeroon isin itti ilmoo gartee dhaluu yookaan a'uuz billahi minash shayxaanir rajiim afaan jimmaatti illee dhaluu jechuun kun gartee namaan irratti haraama akka afaan argeetti illee homaa hin jedhu ilmoo argachuudhaaf yeroo daangaa murteeffame wayii qabdan jechuudha. Sana wal dabarfatanii innaan ilmoon illee isin hin dhalattu waan taateef ilmoo lama sadii galee argachuun qabaa. Ka gaafan du'e maghfiraanaaf kadhattoo kanarraa saddaqattu jedhaati nafsii keessan gorrahaati garagartee biyya keessanii galaa jiruu keessan fooyyeffadhaa jechuun dhaamsa kootii akka obboleessa keessaniitti isin immoo akka obboleettii kootiitti isiniin jedhamu ijoowwan kiyya akkasii maashaallah tabaarakallahu zeefaa keenya gara kiyya kanatti ol bahiiti ustaazoleen irra baay'inaan gartee hin jiran fakkaatu inshaallahu taala takka shaashan baanaa godhi ijoollee kana digittii jimmaa maal jette? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم جرت يا أسطى؟ نجاكوتي الحمد لله. دعينا قد أنا قربي يعني أقل عيرة دي تمام خلاص إن شاء الله. أيوة. إيه ربين كنا كان سياقا جبوليتي كينيا. كرا نجا ربي سياوف. طيارة نجا. qilleensa nagaa shufeera nagaa shufeera majnuunatti rabbisin qabeelaa shufeera gartee aarsaa deemtu qamaa deemtu gartee shammaa gartee uuruu jala kaa'attee xiyyaara karaarraa dabsituu miti shufeera gartee sammuu ga'a shufeera gartee sammuun isaa guutuu rabbis yaa waffaqu xiyyaarri kee gartee hin gufatin karaa nagaa rabbis yaa oofu nagaa rabbis yaa galchu jimmittii keenya bakka gartee nagaatti rabbis yaa galchu
gufaata karaa kanaa rabbiin xiyyaara keessatti illee siyyaaraa keessatti illee rabbiin nagaan si haa galchuu, nagaan nuuf gali karaa nagaa deemii, zawjii qabaattu nagaan rabbiin biraan si haa gahu, gufaata tokko malee wayyaalli tokko si quunnamuu maletti karaatti gartee qabeenyaa kee sirkaa fuuchuun maletti mallaqa kee tokko sirkaa fuuchuun alatti gufaata tokko maletti waajiba keetiin rabbi si haa gahu, dhufee boolleedhaa si haa fudhatu bismillaahi irrahmaan irrahiim jenna yoo jiraate, yoo hin jiraanne immoo akkuma galtee mana haadha keetii mana abbaa keetii taa'u miti, waajiba horattee mana keetii kaatee kabajaadhaan dhuftee maatii kee dubbistee galuu hiree qooda keetii rabbi haa taasisu. Wannan siidhaa mugaasitti obboleettii keenya
Arkaanni keessaa fi salaannechisu ni hir'ata kun hir'atu. Yoo itti guutame malee ni hir'ata. Arkaana jechuun waan akkasiiti jedha. Kanaafuu arkaanni tajwiidaadhaa meeqa? Jawaab arba'atun afurii jedhanne. Afurii jedhe. Arkaanni tajwiidaa baramuu qabu afurii jedhe. الركن الأول جتاني الركن الأول ركن درادة ركن درادة ركن جلق بعد من جناني معرفة بيكودا مخارج الحروف جناني مخارج حرف وني بيكودا مخارج حرف وني بيكودا مخارج جتون بكني إرابو أرغتني مخارج الحروف bakka qubeeleen 28 yookaan 29 irraa bahu san beekuudha jedha. Kanaafuyyuu kana beekuudhaaf immoo qubecha beekanii kaanii eegana qubecha immoo 28 sana beekuudha jedha. Qubee 28 immoo isa kam jettanii immoo hin barbaadina. Qubee isa kam inni? Aliif, ba, ta, sa haga xumuraatti inni sun. Argitanii qubee 28 jechuun haga xumuraatti sana beekuudha. Inni immoo fakkeenyaaf aliif gaafa jennu eessarraa baarte aliifiin kun bakka qabdii maa aliifiin kun? Aliifiin bakka qabdii? Aliifiin bakka hin qabdu siin. Yookaan gara afaan keessaa yookaan gara dakaatii yookaan isiin immoo bakka hin qabdu aliifiin kun. Maaliif isiin bakka qabdu hamzaadha. Argitanii hamzaa bakka qabdi. Aliifiin aliifii jechuun isii maddiyyaa sana aliif jedhamti malee inni kaan hamzaa jedhama. Kanaafuu yoo nuti afaan baree jalqaba aliifirraa jalqabna.